keenyudha maaliif dhugaa baata? Maqaan koo Tibaabuu Solomoon jedhama. Waan dhugaa bahu waan baay'eedha. Garuu yeroo jecha waan yaadadhu waan oolmaa Waaqayyo erga na sufeenaa oole gaggabaabseen dubbachuu yaala. Ani gaafa jalqabaa itti waldaa kana dhufiin dura gaa'ela dhaabbadheen ture. Gaa'ela dhaabbadhee tama wal faana jiraachaa jirru. Akka carraa ta'ee gaa'elli keenya gara diigumsaatti deeme jechuun baay'ee walii galuu dadhabne isaa booddee guyyaa tokko qidaamee galgala anaaf si kana booddee wal faana jiraachuu hin dandeenye waan ta'eef guyyaa borii kaasnee boruu sanbata waldaa deemnee dafnootii kaasnee garuu mana barbaaddannee mana tokko tokkotti gallee jiraanna malee jiraachuu hin dandeenye wal faana jennee murteessine. Okay, gargar baanaa jettanii matu jaalaluma walii galtanii jechuudha akka gargar baatan. Jaalaluma walii gallee. Wal caqacaqoorraa adda baanatiin walii galtan. Eshi nama tokkottuun immoo Maartaan fakka carraa obboleettiin keenya Maartaan ollaa keenya turte kottaa waldaa tokko deemna ganama jettee isheen kanas gurraatiin qabdu haa ta'u jennee waldaa kana dhufnee jecha waldaa kana dhufnee gara duuba sanaa teenya yeroo gajjallaa ture waldaanii isaa booddee itama kadhatanii paastoriin faa gara dhumaarratti isheetiin achi as kaasanii waamanii dhufte isaa booddee isheef kadhachaa jiranii ati heerumtee taa'ee jedhanii gaafatan. Heerumeeraa jennaan abbaan manaa keessa jiraree jedhee ni gaafatan jennaan kunno duuba jira jettee himtennaan ani immoo kootu naan jennaan nan dhufee jecha ergan dhufee booddee akkamidha walii galteen keessanii isin gargar ba'uuf murteeffattaniittu miti jedhanii na gaafatan. Kun borii kaafneen hojii boroo ji'afeenii mana kiraa barbaaddanna tokko tokkoon keenya mana kiraa barbaaddachuutti murteessan irraa jedheen itti meecha isaa booddee Waaqayyo nuuf kadhatanii isin gargar isin baatanii seexanatu akka isin gargar baatanii Waaqayyo erga isinii waliif isiniif kenneeti har'aa kaastanii isin gargar hin baatanii nuun jedhanii akkuma isaan jedhanii dhugaa dubbachuuf hammam har'aatti wal faana jiraannu waggaa lamaaf wayii erga isaan nu kadhatanii dhugaa dubbachuuf Waaqa duratti dhugaadha kuni guyyaa tokkoof ija maatii wal ilaallee hin beeknu hamaa walitti deebisnee hin beeknu jaalala adda ta'e wal faana jiraanne jechuudha. Kanaafi Waaqayyo Media bana galateeffadha Waaqayyo haleluuyaa. Ati sila borumtaasaa hojii dhiiftee mana barbaaddachuu ture isheen mana sila duruu mana tokko barbaada turtanii amma mana garaagaraa barbaadachuu ture borumtaasaa. Borumtaasaanii hojii hafeenii mana barbaadaa oolee ofii koo isheetiin qoodha mana barbaadi jedhu ofii koo birraa bahee. Isheen cufattafteeti baas. Akkasitti yaadee jecha. Yaaddaaf immoo jechuudhaan jaallatas. Okay. Saboda sini kadhame galtanii erga si nagaa. Nagaadha waan tokko arginu hin jiru. Waaqayyo isin eebbisuun dhugumsa lammaffaa. Dhugaa ba'umsa lammaffaan immoo ani waggaa 3 guutuuni fiildii koo malee iddoon hojii koo iddoon ammallee ejjedhe kanan baradhee maandisummaadha garuu kanan ejjedhu mana mareeti qaala gubaa'ee man barreessaa oola dhugaa hojii koo malee jechaadha waan tokko ani ogummaan ittiin baradheen ejjedhu hojii xumuramee dhufeen gamaggama hojiin xumuramee dhufeenii riippoortii ejjedha malee waa tokko hin ejjedhuun ture guyyaa tokko itti achi as birrii nama dhibba tokko baatan jedhanii isaan bishaan irratti kadhachaa jiraniin achi as ba'e ati har'aa kaastee Waaqayyo yeroo gabaabaatti iddoo keessiin jijjiiraa siin jedha Waaqayyo naan jedhan ameen jedhee man fudhee galee ji'a lama toonguutiin dhugaa dubbachuuf Waaqayyo hojii koo naa jijjiiree amma mandisummaadhaan gimbaataa fi qaalii akka har'aan ejjedha jechuudha. Waaqayyo waan guddaa naaf godhee waan baay'ee naaf jijjiiree hojii koo naaf jijjiiree mindaa kollee naaf dabalee jechaadha. Sakanaaf galateeffadha Waaqayyoon. Qarshima dhibba tokko warra qabdan janacha bahee ture amma yeroo sana gaa fiildii isaa malee ture amma garuu gimbaataa fi qaadiirraa warri mana ijaarratan gaa qophaachuu barbaade isarra galee jira gooftaan maaloo kifila katamaadha. Yakka kifila katamaa galee isinis guyyaa borii fiildii keessanitti bahaati nyaadhaa. Inni sadaffaa immoo ani dhugaa miindaa nyaachaa waggaa baay'ee miindaa nyaadheera haa ta'u malee miindaa nun argadhu dhugaa dubbachuuf gaafa guyyaa 15 gaafa ga'u nama beekutti ni maddu soyyuu nama nan beeknee fi yoon isheerraa argadhe isheettani madda malee nama biraatti immoo nan liqeeffadha. Dhugaa birriin koo guyyaa 15 dhaga'ee hin beeku guyyaa tokkoyyuu sabooddee maalumadha kuni waldaallee dhaquu nan dhiisee maalumadha jedhee baay'een of gamaggaman ture beekaa keessa kootti maalli miindaa akkuma namaan argadha maalinni miindaan koo buukii koo irra birrii dhugaa dubbachuuf ani birrii lamatti gashee birrii buukii koo irraa baase beeka birrii lamatti gashee jecha birrii lamatti gashee amma dhumaatti baasee
Sabode ergana sitti waaqayyo gara mana waaqayyooti hidhachuu jalqabeete isaanis nu eebbisanii kana booddee akkaawuntii keessa nurraa waan tokko nyaatu jedhanii dhugaa amma waaqayyoof haa galatu namaaf iyyuu nan liqeessa ofirra darbee jechaadha. Buukii gorras birrii nan qaba dhugaa dubbachuuf amma waaqayyo naa kenne keessa Indamu lafa barbaada jettachuun nagee. jetti Galateeffadhaa fi dabalaa. Arul gafadhaa waan buukii kee irraa nyaatu gombisaan biyya kanaa gombisaan bara kanaa buukii dhuma dhabni arul gafadhaa buukiin kee irraa jalqaba arra jalqabe waan baateen beenne haa baatu. Akkasina eebbisu erga dhuftee laachuu qabdee gooftaan si eebbisu ergasii wanta argiteen beenne argaa jirta jechuudha. Akkumas dhugaa baatii kan biraan kan jiru isheen hojii barbaaddee turte yeroo tokko nu wajjiniin hojii argatte afurumte maanii daandiitti cufee erga qaallitti kifila katamaatti ramadamtee booddee asiif achi qabanii isheen bisanii jecha ammas immoo carraa lammaffaa argattee bara 2014 gara dhumaa kana carraa argatteeti hojii argattee orienteeshinii koottaatu fudhaa jedhanii kamisa ishee waamanii qidaametti jecha gaafa orienteeshinii fudhachuu deemtu atii fi Naa'omii eeggatoota taataniittu. Ammas eeggatoota waan taataniif an keessan hin beekamu meebii deemuu dandeessu meebii margachuu dhiisuu dandeessu waan ta'eef maalumaaf iyyuu iddoo sanatti immoo koottaa jedhanii waamanii kamisa isheen kanas natti himne calluma jettee maal taata jedhee gaafannaanis natti barbaanne ani maali murteeffatteetti isheen keessa isheetti ani miilan hojii kana dhabennaan makkalaakaa haalli deema malee nafu jettee murteeffatteetti jecha natti tokkollee himne achi ani immoo jimaata galgalanii yaa waaqayyo ati isa dura duuba gochuu isa duuba booda ammoo dura gochuu beekta jedheen zayitii dibataa asiitti bitadhee mana qaban ture isuma harka keenyatti rirriittadheen isheef kadhadheeni nan buleecha ganama gaafa qidaamee sana barii kaanee gaafa iddoo sana deemnu dhugaadha dhugaa waaqa duratti dhugaadha nama sobuu danda'u waaqayyoon hin sobanii jalqaba irratti kan isaa waamaman jechaadha. Naa'om isa eeggataa jedhamaniif ishee jaalannee kan eeggataa jedhamte jalqaba irratti Naa'om gali jedhaniiti itti aanu immoo jaalannee badhaasaa galii jedhaniin. Jaalanneen immoo isheedha jechuudha. Jaalanneen immoo isheedha waaqayyo. Kan isa eeggattummaa ture amma immoo galateeffadhaa fi bareechaa fi fakkii. Ammas dhugaa baatii kan biraa kanan hin qabu nutti baay'isteetan jedhiin garuu dhiifama wajjin. Akkuma katamaa kanaatti akkuma magaalaatti hin beektu baruma kana keessa jechaadha gara jalqabaa kana qormaanni hojjettoonni mootummaa qormaata hin qoramtu jedhan. Hojjettoonni mootummaan qoramtu warra jedhaman keessaa seektara 5dha. Seektara 5 keessaati seektarri keenya tokkoffaarra jira jechaadha. Kana booddee ani muuxannoo waggaa ni qabu erga hojii mana hojii sanatti jijjiirame galee waggaa tokko reefin xumuraa jecha. Namoonni baay'een isaanii waggaa 8 waggaa 12 waggaa 6 waggaa 4 gadi kan qaban qofaadha achi biiroo sana keessaati jechaadha. Fireeshmaaniin anumadha. Haa ta'u malee akkas jedhani qormaatichi baay'ee nama yaaddeesse hundumatu roobme hojjettoota gurguddaa dookteroota namoota injineeringoota dookteroota gurguddoo daarikterootatu baay'ee yaaddee anillee isaan keessaa isaan tokkon ture baay'ee yaaddee guyyaa tokko namni musliimni wayii tokko nu gidduu jira ture አንተ ከዚህ በኋላ እዚህ የምትሰራ አይመስለኝም ስለዚህ እስቲ ከሆኑ ጀምሬ ቦታ አትፈልጊም እንዴ አንጀ አይ እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ጀዴኒስ ማልጀቹራ አማርፋቴን እሱን እግዚአብሔር ያውቃል ጀዴ ማንይሴ አቲ ከና ቦዴ ሴክተራ ከና ኬሳ ዋና ጀቱ ሚቲ ከናፊዮ አማካስቴ ተወደ በርባደቴ ባሪዳ ተወደ በርባደቹ ያልቴዲ ጋሪዳ አንጀለን ኢሳ ዋቀየቱ ቤከኤን አቹመራን ቆርማትችን ያቴ qormaatichatti qophii godhanii baay'een isaanii lafaan irratti dorgome irratti nama furtu dorgome itoo qormaatichi hin gahin dura akkas naan jedhe jecha itoo qormaatitti hin gahin immoo paastorii faatti akkuma biiroo keessatti teenyuuni anis warra qoraman kana keessaa nama tokkodha waaqayyoon naa kadhadhaan jedheeni sanbata galgala sabni kun ragaadha hundumti keessan iyyuu baay'een keessan waan jirtaniif as baasaniiti wambara naa kaa'anii qormaaticha kan kee waaqayyoota hojjetan yaaddayini naan jedhan innaan wambara naa kennanii asirra na teessanii wambara kanarra taa'eera kanaa booddee naan jedhanii naa kadhatanii
akkuma isaan jedhan qormaata sanatti hin deemne qormaata sana gaafa qoramuuf jennu bakka ani irratti dorgomu irratti madaban irratti dorgomu irratti nama 4 dorgome bakkichi immoo nama 2 qofa barbaada warri dorgoman inni tokko waggaa 6 qaba inni tokko waggaa 8 qaba inni tokko waggaa 12 qaba ani immoo achi keessaati nama yeroo gabaabaadha yookaan immoo ergan biiroo sana galee waggaa tokko waan ta'eef abdiin iyyuu hin jiru baay'ee namatti ulfaata amma waggaa tokko qabatanii warra waggaa 12 waggaa 8 hojjetan wajjiniin dorgomanii abdii godhachuun baay'ee ulfaata isaa booddee waaqayyo beeka jedheen murteeffadheemanii waaqayyos natti dubbateera jedhee murteeffadheen gara qormaata sanaa deeme qormaata sana gaafa qoramu dhugaa dubbachuuf namoonni nu wajjin dorgoman keessaa inni tokko musliimadha inni tokko ana qofaadha protestaantii warri kaan ortodoksiidha qormaata sana gaafa qoramnee baanu ani yaa waaqayyo waan hin beekun qabu waan ani deebise kun deebii godhate yaa waaqayyo jedheen bahe dhugaa dubbachuuf gaaffii nuyi qoramne gaaffii 10dha gaaffii 10 barraati qoramne gaaffii 5 dhugaa dubbachuuf waan tokko san beeku maaliif sektara sana wajjiniin wal qabatee dhufe anaaf immoo sektarri sun baay'ee haaraadha abbaa darbii 19 fannoo dhufe ani abbaa darbii 19 miti abbaa darbii namaayyoo jedheen beeku jecha yaa waaqayyooti qormaata kana deebima godheen bahe isaa booddee gaafa qormaanni gadhiifamu namni waggaa 12 qabuu fi inni waggaa 8 qabu nu biraatti kufanii mucaanni musliimaa fi ortodoksii tokkotu nu biraatti kufe jechaadha inni waggaa 12 qabu sun musliimadha erga darbinee booddee akkas jedhe ante እንደነው ጸሎት አድርገን ነው እንደገባ ከዛ ፈተና ላይ ነው እንጂ አዎ እና ጸሎት ሳላደርግ እንደሚገባ ፈልጌ ነበር እንደንጀሬ ኢየሱስ ገለኒ ጉዳና ታው ኩኖ ጋፈ ጅማታ እንገዳሞ መደበ ኮረቲ መደበ በሬዳ ረቲ ዋቀዮ ወጋ ተፈከሰት ጉዲና ለማና ጉዲሴ ኩኖ መደበ ኮር አርገዴ ወንበራ ኩንስ እገደ ዋንቴ ደበላ ገለቴ ፈዳ ከቻቲ kanaafi akka ergaatti waan isinittimu dhugaa baatiin qoon ballee kanaaf jira garuu isin beekumsa keessan qofaatti namaniina waaqayyo xamanaati itti gala waaqayyo immoo isiniif raawwata waan isin yaaddan isiniin jedha dhugaa baatiin kan biraan kana fee dhugaa baatii guddaadha waan namni hundumti hawuudha nuyi gaafa walitti dabalamne yookaan waa gaafa gaa'ela dhaabbanne waan tokko hin beeknu ture akka carraa ta'ee isheen gaafa sitti kadhatamuu fi afurumti amaanii maasanii ishee cufee ala godhachuu hin dandeessu ankee dhalli kanaa booddee godhachuu hin dandeessudhanii yeroo har'aa kaasee ala godhachuu hin dandeessa waaqayyo maasanii kee baneera jedhanii kunoo har'aa dhugaa dubbachuuf kunoo garaatti waaqayyo Politiin keenya haadhi warraasa waan hafe jettu daqiiqa tokko duratti nu dabalti. Ani jalqabaantooni isatti waa yadda bahuu keenyaatti ibsiin dura hojiidhaan abbaa maatis mariisisee nambaa bahee immoo biyyan galaan jedhee yaade. Biyyan gala jedhee yaade maatittis imeenan dhufa baqqaa jedhee ishi kottu naan jedhanii. Farramu qabdannaan hin farramuun jedhani kaayyoon koo bahee biyya galuudha jaateef hojii isaaniitti dhimma hin qabu biyya maatii biran gala jedhee. Dirqama dhufuu qabda ishee ganama kottuuti nuuf hojjedhu amma sa'aatii misaattillee naan inni ishee jedhee ganama nan seenee immoo inni charchii dhaqee nan dhufa ishee baheen dhufa jedheen dhufan isaanas maartaa fafaan jechuudha. Achi dhufee anuu afuu barbaadeen ture. Achumaan afuu barbaadee inni immoo na barbaadee nan deema naan hin jedhne akkoo galeessaa waada sigaleen ture siin baasam isaatti siin jedhee jaatee fiidee hin kottuuti naan jedhe. Gammadanna jedhanii tokko ta'aa faayidhaanii milkaanaa jedhanii biyyaaf eebbatanaa jedhanii waaqayyoon dakeessa na eebbisuu eebbifamaa tokko ta'aa faa waldaa keenyaaf illee eebbata gooftaan si na eebbisuu eebbifamaa nagaadhaan garba keessa deebisin jedha.